Meeshaan kuni meeshaa hordoftuuti yaabitee maatiin kun dhufee fudhataa jirudha. Kanaaf haga takkasitti illee mul'isuuf nama saniifis akka ta'u. Kunoo viidiyoo godhutti jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kee jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan nagaa isin jecha qajeellumaan gara viidiyootti isin dabarsaa hordoftoota kiyya. Egaa roottoon kun abbaa leetira 420 qarshii 3,000 bitamee fi egaa akkuma argaa jirtan kana roottoon gosa hedduutu jira. Amma qajeellumaan meeshaalee gatii meeshaalee amma himuu osoo hin ta'in viidiyoon kun kan dura waraabamee darbeedha. Dongorlee jechuun dongoruu danda'a. Kan dura darbee kan dura bitame waan ta'eef meeshaa dura jalqabarra bite waan ta'eef jechuudha. Eelee qabdi. Eeleen tun akkuma hundi keessan beektanii tanaan dura isin ibseetiin jira kunoo har'aan tana gara biyyaatti fe'amuu fi isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan kana kun qorqoorroon isii qulqulluudha. Laastikiin kun awwaaruun isirraa eeguuf irra godhame malee irraa bayaa dirri isii marti kun kana fakkaata tanaan durallee isinii waraabee jira jechuudha. Kanaaf meeshaan kun qajeellumaan gara hasaasaa deemuudha. Kunoo kana fakkaata masaabaa qabdi. Egaa gizee meeshaa fe'attanuu waan isin jechuu barbaade warri meeshaa na biraa qabdan makiinaa fe'umsaa osoo fidattanii bareeda jedheetii yaada. Meeshaan kun dhugaa dubbachuuf makiinaan Isuuzii yoo ta'e bareeda jechuudha. Akkasumallee yaada wayii qaba hordoftoota kiyyaa warroonni meeshaan ajajaa jirtan toora tokko osoo galmooftanii fakkeenyaaf namni asallaa fe'achuu barbaadan osoo galmooftanii bitattanii yeroo tokkotti qaxaruudhaan galchattanii isiniifillee bareeda jechuudha. Walitti baastaniitiin kafaltanii. Egaa obboleettii diistii abbaa shanii qabdi, saanii raanii qabdi. Egaa meeshaan isii guutuun as keessa jira. Amma muddamaan viidiyoo waraabaa jira waan ta'eef sagalee hambatti dhi'ee. Egaa ani tanaan durallee fe'ee geessuu hin danda'u isiniin jedheetiin jira. Ammallee namni na barbaadan yookaan akka isinii bituu barbaadan an dirqamne kiyya dura ifaan ifatti isinitti himee jira jechuudha. Fe'ee geessuu danda'u haala kana maashaallah dhufanii fudhatan bareeda. Saanii giloobaalii qabdi, isinii fannoo qabdi. Egaa saanii feermuuzii qabdi. Meeshaa bunaa qabdi akkuma jirutti distii seeraamikii tana beektanii feestaaliin akkanatti maree of eeggannoo baay'ee barbaaddi mastaawwatiin isii sunniin waan ta'e kurreen isii sunniin akkanatti gamareen booda kaartoonii keessa kaayamaa as deebi'ee bakka kanatti adda addatti gudunfee jechuudha. Meeshaa isii marasaatu maali kunniin albee maan kaa'umaama kan addatti feestaaliin gudunfee waan baaldii keessa gadi kaayama jechuudha. Hordoftoota kiyya kunoo kanallee addatti gudunfeetiin jira maashaallah meeshaa kanneen. Istanii rootoo naa guutuu jedhamee yoo rootoo keessa gadiitti nan naqame gaarii hin dhufu adda addatti kaayee eegas booda rootoo naamusaan waan hin cabne keessatti guurree waan cabummootu kaartooniin addatti ashagee fi abbaan fudhatu suni ofirratti qabata jechuudha. Waan caccabu meeshaa akkanatti gargar baasuun bareeda isiniin jedha. Egaa meeshaan isii guutuu isaati. Rakabootiin abbaa gadaa akka shunkurtii irra kaayatan kun baaldiin akkuma argaa jirtan kana. Egaa sinii isaa hojii rakabootii abbaa gadaa kabuna irratti akaatan meeshaa guutuudha jechuudha. Jookii harkaa kabiddeen irratti dhiyeeffatan meeshaan isii guutuun isii kun hamma fe'amutti jira. Maal isin jechuu barbaade warroonni ayyatu barbaadan jalqaba ulaagaalee ani isiniin jedhan guutuun dirqama keessan jechuudha. Egaa sanii yoo walii galle itti aansee eelee biddeenaa tadaabbuufsa biddeenaa san namoonni natti ergitanii odeeffannoo na gaafattan eelee san hin bitatinaa jala muree hin bitatinaa isiniin jedhaa jira jechuudhaan. Maaliif waan ofii kiyyaa ollatti argeef haga hojii kana jalqabellee namoonni baay'een na ajajatanii natti erga waan ta'eef dhaqee kallattii bakka ofiitti ajajiisu sanitti tana jedhee ajajisiisu gaafadhaan duraa badooma isii beekaa. Isinitti himeetiin jira garuu garaa isiniigaa jedhee gaafadhe tasumaan ta'u sunnaan jedhan jechuudha. Kanaaf namoonni san ajajattan ani isa isiniin hojjechiisu isin akka fedhii keessaniitti gara barbaadanitti hojjechiifatuu dandeettan. Garuu akka gorsaatitti namoota eelee san fayyadamaa jiran iyyaafadhaa gaafadhaa yeroon tabalaashaati jechuudha. Tokkoffaa walitti jira eelee daabbootiif kabiddeenaati. Osoo kabiddeena sunu tabalaashaa yoo isa hojjetan shiboon isaa ol keessaa tokkollee ta'uu baatu ol keessa deema jechuudha. Yeroo takka hojjetan sunillee onni taate jechuudha. Gingilchaan as jira tirii saarbisi isaaniiwwan guutuu meeshaanis durallee waraabeetti agarsiise isinittillee jechuudha. Viidiyoo baay'ee keessatti kanaafuu amma akkuma onnititti jechuudha waan deemaa jiruuf waraabee malee waan biraatiif miti. Istoofii kana qabdi. Istoofii kana gisee fe'an kamataa gubbaa sun irraa ol bayaa haala salphaan jechuudha. Egaa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya feermuuzii burcuqqoo shaayii hunda isaanii maktafaa kunoo feermuuzii warqaammaa lama maktafaa bareeda kana maashaallah maammasaa kayitaan irratti arfati meeshaan rakabootii abbaa gadaa kun akkasumatti jira. Rakabootiin abbaa gadaa kun qarshii 1,600 sanii ka duraati. Meeshaan isaallee akkanuma afoo jira. Siniin daarzanatu bira jirti kunoo maammasaan tunis asiin jirti gabuun irratti tagaatanillee hundi isaa ta'u obboleeyyan kiyya.
karaa kanaan yoo na barbaadan karaa kanaan yoo liigaltan qofa haaloo jedha ani fe'ee maatii keessan bira isiniin ga'uu danda'u kanoo jedhu badoomaaf osoo hin ta'in ani egaa jalqabu mallee osoo meeshaa kanan bitiin isiniin jedhee jira jechuudha. Ulaagaa kiyyaan mana kiyyatti dhufanii yoo fudhatan kabajaan qopheessee geggeessafattaa osoo makiinallee dhabanii makiinaa dubbachiisuu fi danda'a jedhee isinii waraabee ture jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaaf akkasitti hubadhaa isiniin jedha. Yeroo kana fakkaataa firmuuzilleen kalamaati. Egaa kana wanni biraa wannan isiniin jedhuu barbaadu yeroo maatiin keessan dhufaniitiin hiiqaa fudhatan osoo makiina Ayisuuzii ta'ee bareeda. Garuu Ayisuuziin hedduu takka widdiidha jechuun gatii olaanaa gaafatanii osoo nama 2-3 hin toora tokko namni toora tokko fakkeenyaaf namni yookaan gara asaasaa fi fakkeenyaaf akkuma fakkeenyaaf haadhaa kana yookaas osoo nama 2-3 ta'ee makiina Ayisuuzii tokko qabatanii meeshaa isaanii roottoo 2 maan taane roottoo 2-2tti egaa guutameen booda maqaan isaanii irratti barraa'ee saniin booda makiinaa san nama 2-3 wacii isaa walitti kafalanii akkasitti bareeda jedhee yaada. Ayisuuzii takkitti nama tokkichaan fe'anii gara biraa geessuuf baasii qaba waan ta'eef isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kaarraa garuu Ayisuuzii miti meeshaaleen jechuun meeshaa kaan rootutti nan'ee kaan caccabu kaartoonitti ashagnee akkasitti biratti qabatee deemuu jechuudha. Abbaan meeshaa kana kanaaf hagas maraa miti makiina nama feetusanii fudhatu jedhan jechuudha. Haga dhumaatti tura maxxashaan hedduu takka bareeda. Ka biyya keenyaa keessa ta'e ka hadiidaatti qarshii 2,000 bitama isiniin jedha hordoftoota kiyya. Maxxashaan biyya keenya keessatti oomishamu ka akurree qabu isuma kana jalli isallee bareeda walaa dhugaa dubbachuuf malaqni isallee hedduu bareeda jechuudha. Qarshii 2,000 bitama yeroo san 2,000 bitee fi agasii as garuu ani ka distii seeraamikaa aynaa saniin bitaa jira waan ta'eef waan urda meeshaa kan bitee asiin beeku mafaqfaqaa qabdi burcuqqoo shaayii ejjataa qabdi akkasumas taa'onni hin qabne qabdi tamaas qammacaa hin qabne qabdi daarzanatti jechuudha. Egaa hagumata akkasinitti agarsiisu malee meeshaan kun durallee mul'ifamee jira. Burcuqqoo shaayii tanatti illee qabdi lamaan ujaajaa jechuudha daarzana takka. Akkana isin jedha egaa hordoftoota viidiyoo kee laayik gochuu hin dagatinaa yaadaaf muraada keessan bakka saanduqa koomentiitti barreessa namoonni burcuqqoo tanarratti jechuudha. Burcuqqoon tun abbaa 5 maazan jedhan saniin dabalti. Ta'a 4 maazanni sun qarshii 500 tun qarshii 600 jechuudha. Gabaatti irratti illee gizee bitamtu. Egaa meeshaan tun illee walirratti qabdi. Jookii warqaammaa biratti kan ammoo mana keessa fayyadamuun ni danda'ama. Egaa kana fakkaata isiniin jedha wanti isiniin galee yoo jiraate wanti barbaaddan yoo jiraate akkasumallee namoonni screenshot gootanii karaa garaagaraatiin itti ergitan egaa meeshaa rakkoon qabu isiniif bitaa garuu beekuu qabdan meeshaa gadi bu'aa fi meeshaa jiddu galeessaa fi meeshaa tokkoffaa sadarkaa 3tti jira isin fedhii keessan taanaan rakkoon qabu jechuudha hordoftoota kiyya garuu ani meeshaa gadi bu'aa hin bitu isiniin jedha. Egaa akkasumallee namoonni bitachuu barbaadan ani gara manaan geessu meeshaa kwaalitii bitattanii sa'aatii barbaadanitti dhuftanii fudhatuu dandeettanii tursiisuu danda'u. Akkasumallee mootu namoonni bitattanii kaa'uu barbaadan aanifaaf bilisa mana saarbisii kireeffadhu takkan qaba isiniin jedheetiin jira saarbisan keessatti kiraa kafaltanii kaa'atuu dandeettan jechuudha. Wanni ani isin sobu wanni ani isin olii gadi godhu hin jiru namni walitti buusnee kiraa kafallee kaayanna jettan meeshaan kiyya hooma takka shakkii takkan qabu kwaalitii meeshaa bareeda ta'e maallaqni keessanii isinii bitee osoo isinuu ka gadi bu'aan ajajanii haga tokko isiniin hubachiisuuf yaala jechuudha. Waa'ee meeshaa saniin gara kaan immootu maallaqa keessanitti kafaltanii kaayatuu dandeettan jechuudha. Maallaqa nama baay'ee yoo kafaltan qarshii muraasa waan ta'eef akkasii miti numaa bitii maatiin keenya haa fudhatu jettanillee mirga keessan garuu ani geessuu hin danda'u isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa maan qulqullaa liitira 2 fi liitira 1.5 bitee fi isin liitira 1.2 naan jettee liitira takkaa sun hedduu takka diqqishuudha. Egaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kunoo kana fakkaataa burcuqqoon bishaanii daarzaana tokko maan qulqullaa 2 itti aansee mootu meeshaan adallee firee kunoo qorii buraatii akkasumallee guchumatu jira kun isaa jookii warqaammaadha asitti immoo koonfartiin jira. Egaa meeshaan isii kana fakkaata isiniin jedha yoo makiinaa tanaan dhufanii tuni dhugaa dubbachuuf ani maaliif Ayisuuzii ta'uu baatee ture kunoo eeleen tuni eelee isii bareedduu fi akka barbaadanitti addaan baasuu dandeettanii achi keessa qaawwan jiruuf booksiin isii gara jalaa sun akkanatti irraa baay'ee jechuudha kun irraa baay'ee eegisanii booda eelee sun mootu gara jalaatiin kaayamti kunoo booksii isaa kana fakkaata gubbarra jira jechuudha. Egaa meeshaa hundisaatu haaluma bareedaa ta'een kan cabne roottootti nadheetiniin wanni goone roottoo keessatti meeshaa hin cabne jechuun sirritti
wanni godhame qadaadamee hidhamee gubbarratti hidhamuu jechuudha. Wanti hin cabu as keessa hin jiru. Waan akka burcuqqoo shaayii, waan akka burcuqqoo walumaa galatti waan akka feermuuzii as keessa hin kenne, waan hin cabne qofa as keessa kaayame. Egas booda gubbatti hidhan jechuudha hordoftoota kiyya. Istoofii, eelee, rootoo kana gubbatti hidhanii meeshaa cabu immoo keessatti makiinama keessatti gara duubaatii fi keessaan kaayanii jechuudha hordoftoota kiyya. Haala kanaan geeggeessuutti jira. Egaa naannoo kiyya dhuftanii fe'achuu dandeettan jechuudha maatii keessa. Akkasumallee namoonni meeshaa na biraa qabdan guyyaa hadha geessa jedhee isinitti hime akka boruu kana dirqama dhuftanii fudhatu qabdan walii yaaduu naa jiraatu isiniin jedha. Maaliif jalqaballee isinitti meetiin jira baay'ee kaa'uu hin danda'ani. Kanarratti hedduutu akka adaraa isiniin jedha. Egaa haaluma kanaaf feene eelee mootu nifamaa eelee mootu irraa baasee kun akkanatti as jirti. Eelee tana laala akkanatti irraa baati. Yoo barbaadan immoo irruma gadi keettan jechuudha meeshaa jalaa sanii. Yoo eelee teessa irraa jijjiirtan illee haaluma kana eelee jijjiiramte booksiin isaa sun akkasumatti jira jechuudha hordoftoota kiyya. Itti aansee mootu kunoo istoofillee kan irraa bayu kanuma muka isaa sana irra gadi keettanii kiyya sun addaan hin bahu kun garuu bareedaadha jechuudha. Mataa isaa kan irraa baastanii gara biraatti illee lafa keettanii fayyadamuu dandeettanii yoo akka dhaabbatutti illee dhaabdanii irratti fayyadamuu dandeettan. Kun booksiin isaa kana fakkaata akka istoofii jechuudha. Istoofiin irra kaayama irraa baya jechuudha. Hordoftoota kiyya kun meeshaa cabumootu ofii kiyya harka kiyyaan as keessatti akka waan kiyyaatitti kaa'e jechuudha. Hundi isaatu feermuuzii jettamuu burcuqqoo shaayii, burcuqqoo bishaanii wanna cabu mara isaatu kaartooniin kun guddaa achi keessa kaa'ee hidhee kun jookii warqaan mallee feermuuzallee akkanatti hidhee makiinaa keessatti qabatamuudha jechuudha. Hordoftoota kiyya shakkii takka mallee kun waan burcuqqoo ta'e waan cabu burcuqqoo shaayii, burcuqqoo bishaanii, sinii wanta cabu hunda isaatu kun kaartoonii keessa kaa'ee hidhutti jira. Egaa akkana isin jedha hordoftoota kiyya akka gubbaa hidhame sun immoo waan cabu miti. Haala kanaan goone geggeessineetiin jira. Rabbi nagaan isaa naa galchu. Haadha meeshaalee Rabbi nagaan itti si haa galchu jechuudha. Jireenya bareedaa jireenya gammachuu qabutti Rabbi si haa galchu isiniin jenna. Isinillee du'aa godhaafi. Egaa viidiyoon kun kana fakkaata ture. Laayik gochuu hin dagatinaa. Gaafillee yoo qabattan barreessa. Egaa viidiyoo ajaa'ibaa tokkotu dubbaa isinii dhufaatiin jira. Obsaan eeggadhaa ilaalaa isiniin jira. Gaafii yoo qabattan gaafachuu dandeettanii. Viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata ture. Egaa viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo Rabbi jedhe walitti deemna hordoftoota kiyya. Hedduu akka isin jaalladha isin kabaja waan hordoftaniif yaada babbareedaa naan geettaniif akkasumas laayikillee sheerillee sabiskiraayibillee waan godhaa jirtaniif hedduu akkanaaf galatooma ulfaadhaa galanni keessan dachaa haa ta'u isin jecha viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaana ta'a horaa bulaa isiniin jedha yeroo gaarii dabarsaa.